Iyyoyyaa harka fuune kabajamtootaaf hordoftoota maamiltoota chaanala yuutuubii Isaaq Ibraahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan sin haadha qabu siniin jedha. Jalqaba irratti namoonni chaanala keenya haaraa taatan gara chaanala keenyaatti bagaa nagaan dhuftan jecha chaanala keenya sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessummaatiin nuuf taha isiniin jedha. Yeroo sabiskiraayib gootan mallattoo ringii mallattoo bilbilaa sana cuqaasuun all notification kan jedhu irra yoo kaayattan barnoonni chaanala yuutuubii Isaaq irraa dabru hundi namoota dursee isin dhaqqaba jechuudha. Kanaaf sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Har'amoo viidiyoon isiniif qabadhee dhiyaadhe haala waan afur baay'ee barbaachisaa kan ta'e waasappii keessatti waan afur kan itti fayyadamuu qabdan waan haaraa waasaappiin nuu fide akka itti fayyadamtan waan afur isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayikii eegalaa. Sababni isaas YouTube algooriizimii viidiyoo laayikii hedduu qabu iddoo hedduutti akka mul'atu taasisaa amma gara barnootaatti isin dabarsa. Tolee mee waasappii keessanii isinitti argisiisa. Fiichariin calqaba isinitti argisiisu maanni suuraa tokko namaaf yoo ergitan namni sun yeroo tokko caala akka hin laalle taasisuu kan jedhu isinitti argisiisa. Suuraa tokko namaaf yoo ergitan namni sun yeroo tokko caala laaluu hin danda'u. Lammataa immoo daawunlood godhachuu hin danda'u. Sadaffaa immoo iskiriinshaat gochuu hin danda'u jechuudha. Kanas mee bilbila lamarratti isinitti argisiisa ergee jechuudha. Mee fakkeenyaaf as bira seenee jechuudha nama kanaaf haa ergu. Isin immoo as bira dhuftanii yookiin immoo as bira dhuftanii daka kana asii nama bareessan san filachuu dandeessan jechuudha kontaaktii keessan keessaa. Nama sanii filachuu dandeessanii mee an amma tokko haa filadhu jechuudha as keessa isaa eeka jedhu kana haa filadhuuti. Erga filadhee suuraa haa erguuf mee as keessa bakka kana tuqee suuraa galarii kiyya keessa seenee haa erguu fi suuraa wayii ilaalee noormaalii ni ergaa fi mee suuraa tokko jechuudha. Okay, mee suuraa dhuma kana abaaboo kana haa erguu fi suuraa kana yoo ergu preview isaa jechaadha yookiin mee suuraa kana haa ta'uuti yoo ergu asiin yaa'u beekamaadha bakka kana argachuudha. Kanaafuu mallattoo lakkoofsa tokkootu as bira jira. Mallattoo lakkoofsa tokkoo kun maal argisiisa? Namichi yeroo tokko caala akka laalle kan jedhu argisiisa. Yeroo tokko caala laaluu danda'u dileetii ta'a jechuudha. Mee bakka kana tuqee gadi tuqee yaa'u jedhee kunoo yeroo tokko jedha photo sent to view one times jedha. Yeroo tokko qofa seenaa fi namichaaf yeroo tokko qofa laala. Yoo irraa balleessan immoo hanga dhumaa daawunlood godhachuu danda'a, laaluu danda'a, iskiriinshaat gochuu danda'a. Isin yoo kana tuqxanii ergitan jechuudha. Namichi laaluu hin danda'u yeroo tokko caala yeroo tokko ilaala. Mee amma seendi haa godhuu fi seendi godheefii jira. Kunoo suuraan kun seenaa fi jira namichaaf. Kunoo seenee jira amma. Amma erga seenee fi ani isinitti argisiisuudhaaf waan ta'eef bilbila lammataa kan irratti ergisan seenee isinitti argisiisa. Tolee waasaappiin amma naaf as keessatti naaf ergamuu isaa wajjin ilaalla. Kunoo suuraan as keessatti naa dhufeera. Kunoo fuutoon as biratti naa dhufe kunoo daawunlood godheedha. Fuutoowwan ergee jira nama kanaaf daawunlood haa godhatu. Mee namichi sun daawunlood godhachaa jechuudha. Ni ilaala. Kunoo namichi sun amma daawunlood godhate mee banee ilaala jechuudha. Kunoo gadi tuqaa haala kanaan dhufe jechuudha. Haala kanaan dhufeefii jira. Kunoo as biratti lakkoofsa tokko dhufee jira. Lakkoofsa tokko as biratti dhufee jira jechuudha. Iskiriinshoot illee gochuu hin danda'u jechuudha. Sirumaa iskiriinshoot gochuu hin danda'u, daawunlood illee gochuu hin danda'u jechuudha. Kunoo daawunlood gochuu hin danda'u jechuudha. Amma duubatti yoo deebi'ee mee bilbila kana keessa duubatti kunoo haqamee jira amma hin jiru. Kunoo as bira hin jiru. Taasuma naaf dhufuu hin danda'u. Iskiriinshoot illee gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mee amma immoo namichi kun anaaf naa haa ergu jechuudha. Akka nama biraatti ergaa yookiin immoo naaf haa ergu. Suuraa tokko naaf haa ergu jechuudha. Mee namni kun amma anaaf jechaadha. Ni filataa achi booda lakkoofsa kana tuqa jechuudha. San booda mee seendi naaf haa godhu. Ani immoo bilbila kiyya kan lammataa saniin kan dura erge saniin ilaalee ni ilaala jechuudha. Innis na ergee jira suuraa yeroo tokko qofa akka ilaaluuf mee kiyyaan amma seenee ilaala. Kunoo amma naaf ergeera jechuudha. Kunoo namichi an duratti suuraa ergee sun amma suuraa na erge. Suuraa yeroo tokko qofa akkaan ilaaluuf na erge. Yeroo tokko caala ilaaluu hin danda'u. Gadi tuqaa. Amma daawunlood haa godhadhu. Mee daawunlood godheedha. Kunoo as biratti gadi daawunlood godheedha. Kunoo akka naa fidee jira. Iskiriinshoot illee haa godhu. Mee iskiriinshoot hin ta'u. Inni kan kana inni lammataa immoo maali waasaap istaatasiidha. Waasaap istaatasii jechuun waan isin poost gootan jechuudha. Just akkuma feesbuukaa yookiin akkuma wantoota biraa akka profaayilii keessanitti wanna isin poost gootan nama arguu keessaa filachuu jechuudha. Kunis gubbaa kanarratti bakka mallattoo tuqaa sadii kan dhuftanii san booda fakkeenyaaf istaatasii keessan jalqaba as biranii dhuftan jechuudha. Istaatasii kan tuqxanii
San booda gubbaa kanarratti tuqaalee sadiin kana kilik gootanii bantanii achi booda staatas piriveesii kan jedhu kana bira dhaqxan. Staatas piriveesii kana keessatti kun waan haarawaa duran ture malee haala kanaan hin turre who can see my status update. Status update kana keessatti staatasii kan kee waan itti poostii gootu eenyutu arguu barbaaddaadha. My contact nama bilbila kee qabu accept yookiin immoo namatti keessaa filattee kun immoo only qofa jechuudha. Kuni faayidaan isaa maalii waan ani ajaa'ibsiifadhe staatasii wayii fakkeenyaaf nama jaalattan wayii kan jaalala keessan ibsuu fi barbaaddan garuu kan sodaattan poostii wayiitiin ibsuu fi yoo barbaaddan jechuudha. Namni tokkoon akkan agarreessa malee bakka kana dhuftan jechuudha. Bakka kana dhuftanii filattan nama san. Fakkeenyaaf nama tokko calliseetuma as keessa Abdul Jabbaar jedhu kana filadhu. Achi booda Abdul Jabbaar kana filadhee bakka kana select godha. Achi booda jechuudha waan barbaade sana dhufee jechuudha staatasii kana bira dhufee as keessaa filadhee waan suuraa nama sanii haa ta'u waan walaloodhaan bifa jechaatiin ibsu haa ta'u waan wayii filadhee jechuudha. Staatasii kiyya kana poosti godha. San booda nama an filadhe san qofatu argaa. Namni sun jaala kiyya na hubataa jechuudha. Nama isin filattan san jechuudha. Inni kunis faayidaa guddaa qabaa. Isa kanas guuttadha isiniin jedha. Inni sadaffaan maalidha? Inni sadaffaan reaakshiniidha. Miisajii tokko isin ergame reaakshinii nama tokko deebisuu yoo hin barbaanne reaakshinii jechuudha. Agarsiisa wayiitiin itti erguu dandeessan. Fakkeenyaaf miisajiin kun ni jira. Haay jedhee kan na erge kana nama saniif reaakshinii kunoo yookiin mallattoo kana reaakshinii barbaade yookiin aarii yookiin waaw jedhee maana akkasiisanniin bifa reaaksiniitiin as keessaa filadhee reaakshinii lakkoofsaan baay'ee ta'etu jira jechuudha. Kanaaf reaakshinii kana filadheera fakkeenyaaf kun as biratti reaaktinaaf godheera jechuudha. Haala saniin itti fayyadamuu dandeettanii inni arfaffaan maa inni namichi saniif ni dhaqa jechuudha. Kunis inni arfaffaanii inni arfaffaa fi dhumaa disappearing message kan jedhamudha. Inni kunis chaatii wayii keessa osoo nama walii barreessaniin onlaayinii isaa jechuudha. Bakka mallattoo tuqaa sadii kan dhuftan jechuudha. As biratti disappearing message kan jedhu argattan. Disappearing kana yoo tuqtan jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Nama kana wajjin fakkeenyaaf nama kana wajjin haga fedhe yoo walii barreesse ergaan ani walii barreesseen sa'aatii isin filattan booda dileetii ta'a. Sa'aatii 24 haa ta'u guyyaa 7 haa ta'u guyyaa 90 yookiin oof haa ta'uuti. Ni badaa jechuudha. Kana immoo default irra kaachuu dandeessa. Yeroo kamuu chaatii yoo gootan jechuudha. Kan feetan sa'aa 24 haa ta'u torbee tokko yookiin guyyaa 90 booda akka delete godhu taasisaa ka jedhutu jira. Kanaafuu isin as keessaa tokko ni filattan jechuudha. Nama hin barbaanne kan feetan filattanii ergaa nama walii yoo walii barreessitan miisajii yeroo isin barbaadan sadiitti dileetii ta'a namichi deebi'ee ilaaluu hin danda'u. Isin basaasuu fi miisajii keessan namatti argisuu hin danda'u jechuudha. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebana.